Rabbi. Wallahi wallahi nama. Aku diresi via det male. Anu dia tuh paham atau via det. Maca. Ada tahu. Tabata. Masya Allah. Akamti tatar tuh Yusti. Ya? Kau korat hakam naga fayyada. Assalamualaikum. Harkisi. Akan tergun dan de jina ko hejrawan te harkisi ada fane kom nagaro mana saga. Ma ane mana sako de ma. Harkisi bo dokter. Abbaan fide osoo sibiila qabatanii deemee wanta kanatti fakkaatu namni jechoota jedhee hin alatu nama fayyadamu hin jiru dhugaa dubbachuuf. Lammaffaa irratti kan waa'ee faamilii dogoggora jalqabsiiftu waan kana guyyaa san tiktook irratti eegalee faamiliin kiyyaa afaan keellee tiktook fayyadama. Namni tiktook fayyadame zamana kana keessatti hin jiru. Tarii yoo haatinii fi abbaan keenya hin fayyadamne obboleeyyan keenyatti biratti fayyadama akkanatti ilaala. Amma kiyya faamiliin guutuu isaan fayyadama ilaala. Naati koo abbaan koo guutuu naan waan hojjennu guutuu jechuudha. Tokkoffaa warra keenyatti dursee himee akka jedhe. Nuyi biraankeen beekan isaan akkaan fiilmii jaalladhu diraamaawwan garaagaraa yeroo biyya jiru jaalladhu waan beekaniif okkee jedhanii fudhatan. Nuyi ijoollee akkanaa mucaan jimmaadhaa saawudii jira. Mucattiinis jimmaadhaa beerutu jirti. Tokkollee jimmamaa saawudii jira. Mucattiin tokko immoo Itoophiyaa jirti. Mootiin sirra beekan bal'awee isaan yeroo baay'ee beekni sirra keessi hojii waan hojjetuuf hin beekanii. Hundumatti himee jira. Okkee jedhan jaala. Fiilmii piraankii gochaa jirra malee wantichi kun dhugaadhaan yoo wanta sallee keessi namni waan aan jedhe natti hin beekamnaalee ni hafatti himee tokko jedhe. Lammaffaa mucaa hojii haasofnetu jira akkuma ati jaalallee qabdu. Dhugaa jechuun mudannoo waan isa irratti nama mudate jechuudha. Mucaan suni qayyamee silkiin kiyya bakka sana wanti sun dhufee irratti. Mucaan suni guyyaa jalqabaa biyyicha nama ishee irratti godhee irratti goonaan fiigee dhufee na gaafate. Piraankiidhaa jee okkee jee waan ani itti himu ani hin sobuuni innis nan sobuu hin amanaa beeki. Kazaan piraankiidhaa jennaan piraankii miti wanti kun naan jee. Piraankii osoo ta'eeti akkanatti innillee dallanii naasoo ati illee dallantee naasoftu. Waggaa afur jedhaa raabar atillee waggaa afur jedhaa raabar naan jee. Lakki ani kan jenne beekaatii waggaa afur waliin jenne malee kanan biyyaa bahe waggaa afurii. Waggaa afurii miti teekistii otoo agartee teekistiin keenya yeroo dhoodhaa kan eeggadhaati. Kan waliis keessaan barreessinee jiru na. Okkee jedhee fudhate. Sadaffaa mubaarak. Namoota na kabajan, namoota na jaalatan, namoota natti dhiyaatu keessa namoota natti himee nama kan ja'a. Mubaarak inni beeka waan kanaa itti himee jira akka inni nagaafannaan itti himee jira. Asitti himee jira. Namoota ijoollee natti dhiyaatanitti akka piraankii ta'ee itti himee jira namoota hedduutti jechuudha. Ati akkas gochuu turte sababni faamiliis dhiyaatutti yoo keessaanitti uummata sooshaal miidiyaa immoo yoo wanti illee jedhan rakkoon qabu booda akkanatti dedeebitee itti himtabiin ka faamilii kana dursitee itti himuu qabda. Jaalallee kan keessan illee takkiin nuyi uummata nama sooshaal miidiyaa fayyadamudha. Kanaaf peejii keenya tokkoffaa guddifachuu lammaffaa uummata keenya fanii gochuudhaaf waan kana gochaan jira. Ati anaaf ansiifin dhaladhe ati anaaf dhaladhe yoo rabbii waliif nu razaqe waan kana irra inni kaayatini. Gochuu hin qabu aaru hin qabu itti dursisee si beeksisuu qaba. Keessattuu nama jaallattu dhimma waa'ee jaalalatti wal qabattee wal bu'uu hin qabu. Kanaaf obboleetti kiyya jaartii isaa yookaan jaalalleen kan teessuun as jala jiraatte yookaan sagaleen kee kun bira gahaa yoo ta'e asumaan of kolchii dogoggorri uumamni dursisitti himuu dhabudha. Numu asumaan aartii cimsannee yuutuubii waan garaagaraa Kanatti meera. dhaggeeffadhu. Yuutuubii banannee cimsinee inni suurii taa'ee Dubaay taa'ee bakka bakka siruu teenye aartii keenya guddifachuudhaan maqaa yookiin ilmi namaa sa'aatii kana kan guddataa jiruun aartiidha waan ta'eef isin dhaggeeffataa jirate tokkummaa wasfee isin hojii bultii keenya dhiige. Kazaan tokkummaan illee hin beekaatiin akkasitti haasa'u namoonni tokkummaa arabsaa turtan illee tokkummaa hin jaalladhan dhugaa dubbachuuf nama baay'ee jaalladhu nama waliin kabajuudhaanii
innis beekaatiin kan akkasitti haasa'u. Badii jireenya nama keessa ogunaan jedhu hin ba'uu yeroo jedhuun inni illee beekaatii kan haasa'u. Biqiltuunis hin beekti. Maal taate godhaa? Waatu si deebi'uu galas. Wajjiniin gachiifnee walitti agarsiisuuf waan takkaan argine. Utuun hin jaallatin huccuu narraa baaftee ofitti na qabdees dhungoon na baafatte. Anillee hammadhee laallaan dhungachuudha. Hirribaan dammaqe hundumtuu abjuudha. Hirribaan dammaqe hundumtuu abjuudha. Oh my god, your name is Kim. Aiza. Abjuun kee dhugooma guyyaa tokko. Inshaallah. Assalamu alaikum warahmatullahi si'uumi ammoo ilaahi rahmatu ittuma shakara alhamdulillahi ati anaaf urjii caaltuu kennaa addaa qabdaa eenyuun si hin madaaltu shamarroonni biroo yoomuu natti hin mul'attu ani sirraa miidhamee adda baa. Maaluma waliin baxaabbatee ofaara kana. Sadaqaanummaa. Silkii haasaara wallaa odoo silkii haasa'u kolfee jennaan. Maaliif kolfite naan jedha ishee miinni qabee anis kolfaara. Maal waliin baxaabbatee ofa. Rifatuun ammaka. Keewu jechuun ammaka. Rifatuun ammaka. Viidiyoon qorataa fi mancaa fi doktor biiftuu kun baay'ee tokko na kolfisiise. Kaan illee si jaalladha jettee kaan illee si jaalladha jettee wayita qorataan dhufu mancaani waan jedhu wallaahi daddafee qorataa akkam nagaa jirtaa fayyumaa miti jedheetanii daddafee qorataa gadi darbee jechuudha laayif irra. Rifatuun ammaka kiyyuu jechuun ammaka lafa tamtu nama fuudharee garam garagalarree. Viidiyoon keessan hedduu tokko nama kolfisiisaa jechuudha. Dura maaliif qoratama bichaa si jaalladha jedhanii maal goota mancaas jedha mancaan hoo maaliif suuraa kan kee duuba kaayate. Diraama malee jaalalaa miti jette sira. Hojii keessan hedduu viidiyoo kanatti kolfe jechuudha. Mancaan daddafee qorataa gad darbe waan jedhu wallaalee. Akkasii faamilii kiyya salaamtaa isin gaafachuu hin daganne. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Kabajamtoota fi jaallatamtoota daawwattoota hordoftoota YouTube chaanaala kiyya jalatti argamtan sagalee kiyya waan qannaseef nama na bira jira. Kanaaf sagalee kiyya fuudhee dubbachuu hin dandeenye. Qimamii mana madaamii akkanuma sagalee qannastee haasofti. Sagalee kan kee gisee awwaala chaanaala kana jammaree bakka sagalee gadi qannaseetiin haa dubbadha. Yeroo hedduumaa waan nyaanne sagaleen kan kee qannafamee kan dubbattu naan jettani ilaalaa jiran nu bira jira kaa'aa mirga hin qabnu sagalee ol fuunee sirrii iyyuu hin dandeenyu. Inshallah gaafa shaqaalirraa madaamitti jijjiiramne sagalee ol kaafnee haasofna ammaa fi sagaleen keenya hanguma kana jechuudha. Akkasii leenci biyya ofii maali leenci biyya ofiitti ni boqqisa biyya namaatti numa maali jedhan sila akkasii biyya ofiitti akka barbaadan taasisanii akka barbaadanitti sagalee ol kaasanii dubbatanii jechuudha. Kanaafuu mana namaatti mirga hin qabnu kanaaf nu koffolcha sagaleen keenya osoo dhagahuu dhabee nu koffolcha isin jenna faamilii kiyya. Hundi keessan nu baga jiraatanii xiqqaa guddaa amantii kutaa ganda osoo hin jenne nageenya kiyya qilleensa irraa isin qabu isin jedha faamilii kiyya warroonni jalqabarraan gammaan hordoftan hedduu tokko naaf galatoomaa kan keessan dachaa haa ta'u maatii naa taatanii nafaana turtanii haga ammaa jechuudha. Ammallee akkanumatti fufaa laayik sheerii godhaa warroonni hordoftan illee wal qabanii haa dhufu bagni gahee dhuftan chaanal kiyya osoo hin ture viidiyoo kee daawwachuun laayik sheerii sabskiraayibii gochuun maamila YouTube channel kana ta'a isin jedha faamilii kiyya baga jiraattan dubbi keessanuu naaf jiraadha ammallee waggaa kuma akkasii viidiyoon kee karraa waa'ee qorata waa'ee doktor biiftuu mancaa gad darbe jechuudha. Baay'ee tokko hedduu tokko nama kolfisiisa. Doktor biiftuun akka waan mancaan duras jaaladha jetteeni mancaan immoo fuudhee suuraa ishii duuba kaate
wayita qorata arganii kiu jechuun amma ka rifatuun amma ka jedhe isheetichi wayita qorata argamuma jedha wallaalanii jechuudha jarri lachuu akkasii qabamte moo qabamte akkasuma taate har'a doktor Biftuun viidiyoon kun hedduu tokkodha nama golfisiisaa jechuudha diraamaan ijoollee kana akkasii faamilii kiyya horroortni nafaana turtanii hedduu tokkonaaf jiraadha isiniin jedha viidiyoo wal dura duuban gadhiisnaa viidiyoo keessaa ijoo qabu kan nama hawwatu kan akka doktor Biftuu viidiyoon isii qoosan isii diraamaan isaanii hedduu tokko nama hawwataa hedduu tokko namatti tola akkanuma itti nuuf fufaa isiniin jennaa kanaafi asuma gargalee ammallee raachuulleen hin faarsaa way waa rakkanne jette lubbiyyeen kamtu si jaalate kamtu si dhiisare doktor Biftuu laakiin waan tokkochuma jaaladhu qorataa qofa jaaladhu qorataan akkuma kan kee bareedaa maashaallah qorataa qofatu bareedaa achumaan kun immoo maal walitti baxaabbataa jira jetteen nu maqaan isaa raachuu walaloo baasa fi kamtu si jaalatare dub akka ati faaxee baantu dubartiin bareedduuf dhiirri bareedduu bultiif hin taatu jette maaliif wanni akkas jetteef dubartii bareedduu dhiirri martuu osoo ni fuudhee jedha dhiira bareedaa dubartiin hundisiitu osoo itti heerume osoo bunna akkasii doktor Biftuu Maammaduma tokko jaaladha Maammadoo hedduu jaalatte hojii akka yaada keessan seenne Maammadoo hedduu jaalatte kana jaaladhamoo kana dhiisa jetteetanii yaaddoo keessa seenta qoratama si wayya qoratama jaaladhuu siin jenna doktor Biftuu akkasii qoosan keessan bohaartiin keessan hedduu tokko namatti tola jajjabaadha hedduu tokko isinitti kolfinii isinitti bohaaraa jirraa akkasii ka mancaate hoo jaalalleen tante jechaadha itti dura jaalallee qabaa tureyyuu mancaani amma jaartii namaa jaalachuu deemtamu min maalatti no maal jechuu jaalallee qabaa tanna jaalatte qabaa jedhaan turre isin dura laayif irratti ay manca jaartii namaan jaalatanii kanuma biraa jaalladhu siin jedha akkasii ga faamilii kiyya hedduu tokko galatoomaa warroonni hordoftanii viidiyoon kiyya kan har'aa kana fakkaataa waa'ee qoosaa doktor Biftuu qorataa hedduu tokko namatti tolaa itti bashannanaa itti bohaaraa isiniin jedha faamilii kiyya horroonni hordoftan hedduu tokko naaf galatoomaa haga viidiyoo biraatii walitti deebinutti turtii gaarii baay baay